حوري لمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوت همتي لأمتي سلامتان تاني إسنا هاقيس هندونو بكا جرتنتي تريلي دفنو شانا لهدية سنة نوف قد فتا جنيت متقوتنا ندولوني yoo jijjiiramne janneeti walitti mul'anne gorsa gabaabaa tokkoon isinitti as baane bakkaayif dhabne nuti barattoonni muslimaa amaanaan teenya akka jira biraatti takkaa miilama laafachuun nuun hin malle tanan nu dubbachiisee hanga rabbii nu gammachiisu isii galmaan nu geessisee durwaa hedduu hin dhageenyu nama ilmi lamaaniinuu faarfamu doktooraa fi profeesara tahee jennee hoggaa gammannu shariyaa hin beeku salaata hin salaatu soomana hin soomanu hoggaa ilmiin honga gahanis ulamaa'ileen boromsa kaan irraa qooda hin qabanii achiin nubbanamti ammaas hulaaleen maddi ganda lamaaniitu biyya asoo yaa'u quriin takkatti walit dhufee osoo gufuun meeqa dura taa'u ummanni islaamaatis qurii sanirraa dhugee mul'ate nutis ustaaza baay'ee garre warra lachuu waliin barate kan ummanni caayaa ittiin ta'an laffaatii isaaniitiin goflaa lachuutiin bararaajiin nu babal'isan laffaatii ulamaa'ii sanillee kan firii garsiisan qurii lamarraayii waraabbachuullee nu barsiisan sani duba shabaabni amma lafa jiru kasilaa baratee qurii lamaanirraa dhugee biyya jijjiiru hoggaa quriin banamtus inni waa bakka san hin jiru weelkaan inni itti fudhatus goggoydee jala soqamte dubbisuun hin jirtu taa'umsumaan dhaqaa uwwisa karaa moggaa bakka filatee koomsa hin barbaadu bakka itti kufattiif eega dhugee waan dabarsu hin qabu wallaallisaa dabaree ummata diiga nutis hin dabarin jennaani shabaaba akkanaa kanaan if jijjiiruu ni dandeeysa atummaan tattaafannaan quriin lamaanuu hin goggoyne ni jirti naannoo kee deemi irraa waraabbadhu hanga siif qoode rabbiin kee saniif irraa gorsine xiqqaan hangafa ni gorsaa warra ammaa kanatti as dachaanaa isaanii itti jira barumsaa dhaloota egeree nu ja'an nuti hoggaa nu faarsan madrasaa abdiin nu eeggatan barumsaan gamanaa bakka guddoon nu fadhan sheekan asii immoo warri qurii lachuurraa akka waraabban nu fadhan tana yidduu akka hin dagamne dhaloonni kun waa ajaa'ibnee nurra dirqama taate dubbachuun yoo lokkoomsa laalle hanga hin qabu barattoonni muslimaa kasilaa ummata fayyaduu qabu waraabee bishaan qurii lamaa baay'inuma malee haa abdatum waa xiqquma gariin dhaqeetuma dhufa akka waan ziyaaraa dhaqetti garii yunifoormuma uffata akka waan huccuu jijjiirratutti qalamaa fi dabtarri bitame waa hin fuudhu barsiisarraa hoggaa manatti galees waa hin fuudhu ijaan dubbisurraa ijji silaa waa dubbistu hin sarsootu geemirraa kan silaa mana taa'ulleen hin taa'u deddeemisarraa akkasiin hin dabru ni kufa jijjiiramuu baannaan ammas kun itti fufa quriin lamaanuu goggoydee hongeen nutti dhufu ifiifis bannee carraa nu duraallee cufa tun akka hin uumamne amatuu bara barnootaa uumamu hundattuu dhaloonni ol yaanu amma lafaa tahuu yoo barbaanne baruuf ifaa amma ifitti himuu qabna sammuu teenyatti barumsi baname kun qobsoo guddaa isirraa feesiftii ilmi lachuu wal cinaa oofuun dirqama taati akkas malee tarkaanfii miila tokkotti nu harkaa deebiti ammumaan karoorfadhaa yaa dhaloota boruu si malee namni diinii fi biyyaaf dhaalu hin jiru boru wallaalummaan diinii fi biyya dhaaluu mannaa ammumaan baafadhaa sagantaa qo'annaa ta ilmiitiin wajjiin tarreessaa wal faana hoggaasan islaamummaanis nuun boona gaafas ustaazota keenyaas bakka ni buuna ulamaa'ii teenyarraa hillee waa ni buufanna hojiirra ollaan hin hafu bahuun keenya tokkoffaa warri duraan sadarkaa baataniis hin laafinaa ittuma fufaa waliin mataa ol qabuu qabnaa islaamummaa barataa muslimaa tahuu qaba barataa cimaa qabxiin wal agarra dhuma waggaa irratti habadhaafamee yaamamu ummata irratti qurii lamaanirraa kawaraabbachaa ture kabeekumsi lachuutu isaaf daraare san eenyu akka ta'e ni ilaallaa yoo rabbiin fade achiin nu eegee carraa wal arguu nuuf yoo godhe wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa